mana isaa dhiisee deema malee bahara keessa dhaqee bishaanitti du'aa jedhee namni manaa ba'u hin jiru. Namni irra caalatti jireenya kiyya jijjiiraa jedhee qeerraa ba'a. Ana amma gaafa biyyaa ba'uu dhugaa asitti himaa jireenyuma kiyya jijjiiruu biyyarraa bahe. An siyaasa keessa yoo bilisa ta'e namni siyaasa keessa dirqamaan na seesisu hin jiru. Faaktiin jiru kanuma. Ani ufii kiyyaa barbaadee siyaasa keessa seenee mormee gadi bahee waan jenne namni dhufee na tuqu hin jiru. Amma ammoo ijoolleen kuni irra caalatti wanni ani fudhadhuutti jireenya keenya jijjiiranna. Biyya keenya baanee amma tokko nama taanee galla jedhanii qeessanii gadhiisanii deeman. Garuu akka isin agartan guyyaa kaleessa kaasee haga ammaatitti nama 100 fi nama 80 gadhume. Haga ammaatti 180 gaheera. Kana jechuun maatiin ijoollee kana ijoollee akkamii ijoollee kichuu bakka takkatti janaaza isaanii akkanatti daarii baharaa irratti lafatti gadi naqanii viidiyoo isirra maxxansuudhaaf tiktookii waan hin ayyamneef sila viidiyoo isinii maxxansine ija keessanii ilaaltan sila feesbuuk irra dhaqaa laala guutee jira viidiyoon janaaza ijoollee kanaa jechuudha tartiibaan akkanatti ilmaan oromoo uummata Itoophiyaa irraa bahee deema. Kanaaf rabbii kiyya hundaafuyyuu rabbi rahmataa godhu isaanii rabbi araaramuu agammaatitti namni dhume nama 180 gaheera maatii firoottan isaa rabbi obsa isinii hagennu fotoon namoota garii maxxanee jira warroonni fotoo kana laaltan namoota ijoollee kana beeytan maatiin isaanii akka ijoollee kana bu'anii taaziyaa isaanii teessifatan ilmi isaanii du'ee ka jirus ka du'es akka beeku fotoon isaanii maxxanaa jira fotoo kana laaltanii jechuudha. Namoonni biyya keessa jiran akka biraan geettan asumaan ergaa isinii dabarsinaa gama biraatiin ammoo isa dhumaa irratti dhaamsan dhaamadhu. Warri biyya keessa jirtan karaan taariba akka duraanii irraa badee jira. 89 gahee jira Muniir Abubakar olaaseen wolsi galcha taab iskiriimii godhamee Muniir amma sirritti waan kana hordofa waa'ee ijoollee gama Suudii kanarratti isatti hojjeta. Waan maraa adda qotan nama informaashiina sabbar zeenaan isin haasaa'e inni ammoo dhimma ijoollee Suudii warra mana hidhaa jiru irratti baay'ee hojjeta Muniiriin beeytan. Amma nama 189 du'ee jira hidhaa Muniir nama sirritti informaashiina Suudii irraa kennamuufi walumaa galatti ijoolleen biyya keessa jirtan karaan taaribaa waan duraanii irraa kophaadhaam. Duraa yeroo namni nuti biyyaa baanu san jechu anamma akka lakkoofsa Itoophiyaatti yoo na gaafatte waggaa meeqa biyyaa bahee bara 2002 Itoophiyaa keessaa bahe. 2005 hasabadhaa ka waggaa meeqa 2002 Itoophiyaa gadhiisee bahe. Har'a yoo diqqaate waggaa 10 bahe. Yeroo san taariba yoo deemtee birrii qofa si gaafatanii birrii kee argannaan dooniin namni si fe'u wasaanyiidha. Haaluma salphaadhaan bakka barbaadde kana geettaa jechuudha. Sinii galee. Dooniin jechuudha mallaqa yoo itti kafalte bakka itti barbaadden sin geettu. Karatti si gatti. Kanaaf jecha ijoolleen amma biyyarraa ba'aa jirtan feeggannoo godha. Muniir ergadhu mee si galcha. Qofa. Taabii godhaan dhufa. Gaa information sassaabuun ni beektaa nama takka nam kudhan sassaabuufu nama kudhan sassaabuufu baay'ee nama dhibaa hordofaa jirraa waan qabatama tahee adda qulqulleeffannee akka godinaatti jechuun fakkeenya godina Arsii yoo ta'e aanaa isaa wajjin Harargee yoo ta'e Baalee yoo ta'e Shawaa yoo ta'e Walloo yoo ta'e akkasitti gaa adda baasuun ni uummata san rabbi rahmataa godhuu fi yoo akka dandeenyetti warra isaaniitiif himnee warri isaanii gaa taaziyaa akka taa'ee hirmii baafatu godhuu irratti hojjechaa jirra. Ganaa dhagaa reefki ammas nama dhumee lakkoofsa nama dhumeeti malee reefki guuramee hin dhumne bishaan keessatti jechuudha. Reefki ammoo namni achi buuteen isaanii kana wanta jette nama 145 olii kan reefki argamee nama 40. Obboleeyyan keenya ani akka biyyaa baatan akka biyyaan baane dhaamsa kiyyaa yeroo hunda isiniif himna. Awwaliniin isinii dubbadhu nama tokko nama du'aa jiru mana hidhaa keessatti ittiin callisamuufi malee akka biyyaa baataniif miti. Kanaaf obboleeyyan keenya akka biyyaan baane Ahmad Atillee jabeessii irratti hojjedhu kun hayyoonni abbootiin amantaan mootummaan
waan adda addaa irratti hojjetanii akka biyya fiitti jijjiiraman godhuudha. Nuti wanni eega takka hidhaa seentan maaliif achitti duutanii lubbuu namaa asuu ijaniin agarre arginuu du'uun qabdu yaada jiruudha malee akka deebi. Wanta jette ammas warri ammas uudii miti faashinii amma deemu jiru. Omaanii fi Dubaay deeman taaribaan jechuudha. Yaman dhaqanii Yaman irraa Omaan irraa Dubaay. Suudiin karaan cufamee jira. Amma namnichi deemaa jiru karaa Omaanii fi Dubaay akkasii quba qabadhu warra Suudiitii miti. Warra Suudii Yaman. Eeshi muniira ijoolleen dhumte tun yaani gara Yamanii osoo hin taane gara Dubaay deemuu kararra dhumte moo akkam fakkaata? No Yaman dhayxeeti dura Yaman kun gisee dhumte karaa wanta deemta. Suudii deemta asinis Omaan deemta. Amma Yaman huutiin cufteeti karaa san huutii jira. Gama Omaan deeman Omaan keessa bahanii Dubaay, Abu Dhabi, Sharjah, Albeen, Mazraa keessa jechuudha. Mazraa jechuun baadiyyaa qonna jechuudha. Sanni hojjechuu deeman. Yamanuma dhufan dura Yamanuma keessan deeman. Targeenni isaanii parsantii 10 hin ta'u warri gamana deemu. Amma namni 100,000 jira Omaan kan hidhamee jechuudha. Namni amma Dubaay fi Imaaraat jechuudha. Imaaraat jechuun biyya torba of keessaa qabdi. Imaaraatii fi Omaan deemaa jiran Suudiin parsantii hedduu namni deebi'aa hin jiru. Informaationa dogongoraati Dubaay gisee jammaqaan guddaadha. Taaribaan namni baay'een Dubaay seenaa jira. Ilaa itti munaan amma asirratti ijoollee tokko waan ammatti kaafte kanarratti mucayyoo wayii biyyaan yoo xiqqaate waggaa tokkoon kayaa. Yamanii irraa karaan akkana argame biyya akkanaa dhufuu barbaannaa ittiin haasofsiisee turte dallaalli jiraa naamina naan jette. Waan kanarratti mee ijoollee fakkeenyaaf Yamanii keessa jiran Awurooppaa dhufna. Yookaan asirraan gara Turkii deemnee achirraan Awurooppaa dhufne nama amma Yamanii keessa taa'ee achi gisee baay'ee ijoolleen gariin na barreessan. Ijoolleen shamara hedduu na qunnamanii turan na barreessan. Yaani waan akkasii hin jiru ammoo waan akkanaallee hojjedhu keessan galu jedhee nama hedduu ofirraa dhaabee jira. Waan kanaaf ammaati fakkeenyaaf warra achi jiru kan amma dhumaatii uummataa kanan argan. Dallaalli hin beeyta amma zamana durii fi amma tokko miti munir yeroo nu dhufnu san hamma tokko yoo rabbumarraa dhufte malee wanti ittiin si fe'an hamma tokko yaani waan nagaa eeggate waan akkasiiti. Tama rabbii yoo taate malee. Amma uma arganitti si guuranii birrii sirraa fudhatanii bakkuma barbaadanii gasi naqa. Kanaafuu namni hin jijjiiramna jedhee deema malee hin duuna jedhee namni deemu hin jiru beekta. Kammaan biyyaa ba'ullee hundi isaa amma fakkeenyaaf siyaasaaf biyyaa ba'a jechuu hin dandeenye. Parsantiin guddaan jireenyuma isaattuu isa salacha'ee ufuma jijjiiradhee ka deemuu jira jechuudha. Wallahi Ahmed amma maali rakkoon jiru ni beektaa? Waggaa 4 kana waggaa 5 kana dhugaa dubbachuudhaaf yoo ta'e hawaasni keenya abbootii amantaa haa ta'u abbootii gadaa haa ta'u hawaasa siviilii haa ta'u waa'ee dhimma lammii kana ni irraanfatee namooti yaani jee bakka xiyyaa rabbii akka nama gaafa qiyaamaa agarree dirree maasharaa waa'ee Oromoo namni haasa'u hin jiru. Oromoo miliyoonni amma fakkeenyaaf tiktokii gisee dhufte ati kaasee galatoomii. Namni 200 du'ee jechuudha. Silaarra gadda guddaadha. Wanta cufa silaa alaabaan gadi gabbuuteeti wanni sana zaniin wanta jaannama 200 jechuudha. Feesbuukii isee miidiyaa mootummaallee argeera waan kana mootummaallee gabaaseera garuu. No akka hawaasa keenyaan baana. Feesbuukii nama eegaleessa bakka dachiin guutuu Feesbuukii uummata dhumee kan tiktokii gisee dhufte namni wal arrabaa fi kaan gosaanii fi kaan arrabaadhaaf barrabsu kaan waa'ee. Tiktokiin kunillee bare munir viidiyoo akkanaa kana sin dhiisu beektaa tiktokiin kun waan si ajaa'ibu bare yoo ati akkanuma lakkoofsu irra keessa sin kasi kaasisiisa beektaa. Haasawumaan baana no viidiyoon baana haasawumaan waa'ee ajandaa kanaa. Irraa gadda ani jechuun nama 200 jechuun namni 10 jechuun safaataa miti jechuun uummanni tiktok irra galee. Taap godhaa bilis garan taap godhaa haasaa amma xumurree irraa waa'ee ijoollee suudii bishaanii dhumtee irraa haasaa hojjirra taap godhaatiniin muniraa waan jiru dubbatume. Ani wanni isin jiru barbaadu dallaala biyya keessaa wanni itti hojjettu akka namayyuu kutaa isaa keessatti. Namni arsii keessatti dallaala ni beeytan warri arsii. Warri harargee dallaala harargee ni beeytan. Warri baalee dallaala baalee ni beeytan. Warri jimmaa dallaala jimmaa ni beeytan. Uummata warra amata 18 gadi gowwoomsee biyya keessaa oofaa jiru. Namuu dabarsaa kanna. Wanni hanbisuu danda'uun nun mootummaa fi hawaasaa abbootii amantaati.
An kanumaan jiru dandeenya. Amantu jirullee. An akka hin miidhamne sagaleen addunyaa irratti dhageessisee fi lubbuu namaa baraaru. Achi garuu hawaasa bal'aa barbaachisa. Ani kophaan ta'e ni agarta. Akka miidiyaan shantan keessaa kalkanii guyyaa dubbatu ana qofate. Lubbuun namaa garuu warra amata 18 dhaloota garuu warra kutaa 10 fite warra kutaa 12 fite Oromoon lafarraa dugugamaa jirti. Baay'ee natti dhaggeeffama. Kanaaf namoota xiyyeeffannootti kennamee miidiyaan abbootii amantaa hunda irratti xiyyeeffannaa kennanii uummata kana dhaabsisuu qabaniin jira. Yaa amma baay'ee waa'ee daldala kun nuti martuu daldaalumaan biyyaa baane yeroon suniif kun amma adda namni illee dabarsee daldala hin kennu daldaallis jalqabumaayyuu wanni amma daldala Itoophiyaa kun baduu dhabeef beektaa nama infoormeeshiin akkaataa duraa nama yoo yaadadhu jechuudha. Amma fakkeenyaaf ani amma ati bara meeqa keessa biyyaa baate fakkeenyaaf akka lakkoofsa Itoophiyaatitti. Lakkoofsa Itoophiyaa kan hin beeku. Yaani bara meeqa amma 2016 jirra yeroo Itoophiyaa irraati baatu 2000 meeqa. 2016 akka addunyaatti malee ani Itoophiyaa kan hin beeku. Asoo ka Awurooppaa 2016 Itoophiyaa irraa baateeti. Sobiin kaamaarreeti maayima kana biyyaa baate jechuudha. Egaa ani dhammaan beeku yeroo hin ture 16 maayirra. Oy 2016 bar nu as jirra bar. Ani 16 ani master plaanii hiriira ani 16 fi maajii 15 wanta hundaan achuma. Ani sitti maate amma gaafa mallas du'u biyya jirta saa? Wayyaa rabbi si gamanii. Ani rabshaa hunda achuma hin turre ani warra. Ajaa'iba wala. Ani yeroo mallas Zeenaawiin du'u sitti maragay. Yeroo mallas Zeenaawiin du'u saa waggaa 3 moo 4 biyyaa bahee saaloona keessa hojjedha. Saaloona mana rifeensaa beektaa? Firizorii jedhan kana biyya Faranjiitti kan rifeensa sirreessan kana agartee? Wallahi saaloona san keessa iskiriinii jira mallas du'eera ummata mallasii boo'u kan argeenu malarte mallee minaamina warra jedhu kana. Yeroo sallaari yeroo mallas du'u ani biyyaansi waggaa 4 meeqa jechuu biyyaa bahee. No, Facebook ni ke maali ni beektaa irra guddaa nuti biyyuma keessa teenyeeti wayyaaniidhaan falmaa turre gaafa san jechuudha. Namni garuu biyya alaatti fakkaata. Ani achuma keessa taayitiin falmaa ture. Ani sagaltamoota keessa wayyaaneen waraana kana nutti gadi fiddee ummata kana nu miitee hedduu nu tumanii jilbiibbii kanaan ijoollee amma yoo gaafatte wallaahi billaahi dhagaa kanarra nu ooftee jechuudha ijoollee amma goddanyaa kiyyaa anamman hidhamee ijoolleen hidhamiin jarra carrasa yoo gaafa san tumaan isa ga'e warra jilba kanaan matoomeetirii kana oofanii mogolee isaa kanarra akka waan sangaa qalanii kana dhiinni irra galoola ejjira. Ijoolleen amma naannoo keenyaa hundi isaanii beekan jechuudha. Gatii kanaaf jecha ani sagaltamoota keessa 2002 gaafa ta'u biyyarraa baay'ee achii gabbate amma walumaa galatti wanti ati jette bareeda dallaala kana qabuun hin ulfaatamu tokkoffaa dallaalli akka ammaatittu qo'i kaasii fi maana akka fakkeenyaaf amma maaliif hin ulfaanne maaliif ulfaata akkasiin jedhuuf tokkoffaa irratti dallaalli kuni jalqabuma namni inni wajji hojjetu nama amanama nama waan kanan hojjannedha tokko kana namni ummata walitti qabu kuni ijoollee deemuu barbaaddu waliif funaani jedheen inni nama itti godhaa barra. Nama itti godhee nama ijoollee funaansisu godha. Nama ijoollee funaansisu jechuudha. Ijoollee namni funaanu kuni ijoolleen kun hin himan. Biyya alaa deemtee jijjiiramtaa duchaara taataa kun warri biyya alaa si deeme goddanyaan kee mana akkasii bite maarree bite jedhanii. Namni osoo kana argoos galagalee poolisiitti infoormeeshina kennu hin jiru. Rakkoon guddaan as jira malee akkuma jette amma dallaala arsii keessa jiru. Uummanni shirkaa keessaa fakkeenyaaf dhagaye. Inna munir qo'i amma namni waan astaayitii si kennaa irraa na fixachiisit dubbatta. Arsii keessa yoo fudhatte amma uummanni arsii jalqabuma namni infoormeeshina kana argatu nama niyyaa deemsaa kaaseedha. Tokko jedhi. Niyyaa deemsaa namni kaasee sun ammoo infoormeeshina siif hin kennu deemaa jira waan taateef dhaqee dallaalatti kennata mallaqa ofiin kafala dallaala bira seennaan achii gasiin baasu dallaalli. Harargeessi yoo fudhatte akkasuma. Namni ammoo akka naannootti jiru dabarsee waliin kennu infoormeeshina namni birrii shaqqalaa kan argannaan Itoophiyaa san keessatti beektaa poolisiin uyyuu nama taraa miti poolisiin keellaas jalaa banee si dabarsaa beekoo birrii yoo jiraatte waa maraan hojjettaa jechuudha dallaalli birrii waan qabu poolisiis bituu danda'a namoota infoormeeshina kana kennanis bituu danda'a jechuudha namni du'a keetirraa dantaa hin qabu mallaqa kana filatee filannoo isaa mallaqa kana godhee. Waan kanarratti hundaa gatii dallaalli Itoophiyaa keessa injifatamuu dhabeeffama fakkeenyaaf jechuudha. Galee gatii kanaaf jecha amma dhaamsi nu dhaamuu barbaadu silaa namni dhaga'ullee hin jiru dhaga'ullee baattan dhageettanis jechuudha. Itoophiyaa keessaa warri deemtan waan takkatti qofa isin himi. Taarifni akka duraanii sanii miti. Dallaalli har'a birrii isinirraa fudhatu
deemtanii wayita bahara bira geettanii bakka bishaanii geettan doonii bira jechuudha. Dooniin isin feetu doonii kun nagarii hin qabne jechuudha. Doonii tana taawwaa takka hin dalaye. Qilleensi yoo xiqquma kana bubbise galabbatamtu. Tokkoffaa dallaala kami dallaalli osoo haala qilleensaan laalle bishaanii nama ofu cal jedhee birrii fudhate. Kanaafuyyuu akka duraanii sana osoo hin taane amma nagaan biyya keessan keessatti dalagadda. Yoo san ta'uu baate. Dhaggeeffadhu gaama uffattee sadii deebina dhaggeeffadhu. Wanti ati jette kana ana biratti fudhatamu hin qabu Ahmad. Maaliif nagee? Baraati haa fudhattuu fi miti ayyaada kaayee malee. Nagaloo ati kannatti baranii jechuun riijektii waliin hin godhee fi. Akkasii riijektii godhuu fudhachuun sun waan biraati beektaa. Sanuma jechuu kiyyaa fi malee yaada keeti. Wanni kuni mootummaan yoo harka keessa hin qabaanne jechuun mootummaa Abiyyi Ahmed jechuu kiyyaa miti irra si galu mootummaa jechuun abbaa araddarraa jalqabee hanga aanaatti hojii kana keessa ni jiran na amani. Shakkii qabu dhugaati. Namni tokko biyyarraa bahuu hin dandeenye obsi. Birriidhaa mima. Obsi. Biitti tun tika qabdi. Tika jechuun marfee lafatti buuti. Nama harku jechuudha. Raajaa ittisa biyyaatti jira. Tika poolisii federaalaatti jira.